السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرسن كبجمتودا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله يعني ناقا كوت ناقا إنك يخن جال الله هنك وجارا بكتير سمرا سناقو إذا دا وتوتن كيا فيديو راكن كيسة أبليكيشني أجابة تكون سنيف كبردة في آبتي هدو تكون سنفا يدودا إني اسمالي يو أكثر ساعة جوال كيسن بشان كيسة سنار كاكو في جوال كيسن بشان سنجل آسيان يجودا آبين كوني بشان جوال كيسن سين سن يجودا كل سيتي بشان هنتا كيسة سنيف باس يجودا سنيف كل سيجودا kana qofallee miti jechuudha akka isaa ta'ee jawwaalli keessan zubaalaan garagaraa yookiin qoshaashaan garagaraadhaa bakka ispiikaraa kana seenee sagaleen isaadhaa yoo sirriitti hin dhageessine jechuudha sagalee isaadhaa sirriitti isiniif qulqulleessa jechuudha isinii gala akkasuma yeroo tokko tokko yeroo waa dhaggeeffatan jechuudha sagaleen isaadhaa yoo du'aa ta'e aappiin kun sirriitti bakka sagaleedhaa san isiniif qulqulleessa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan nafaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa aappii kana daawunloodii godhachuudhaaf pilaastorii keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti jechuudha kiloor weef ka jettanii barreessanii inni kun osoo kana jechuudha aappiin kun hedduu tokko bareedaadha jechuudha. Egaa nan buufadhee waan qabuufu daarektii oopinoo bara sadii isinitti agarsiisa isin ni buufattanii oopinoo irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide bakka awwalaa kana bakka kulullee kanarratti kilikni gootanii egaa daawwattootaan kiyya aappiin kun haala kanaan sagalee addaa qaba jechuudha. Sagaleen kun bishaan yookiin ammoo qoshaashaan garagaraadhaa yoo bilbila keessan ispiikara isaa bakka sagalee sana yoo seene xawwaalee isiniif baasa jechuudha isinii galee. Hanga inni dhibba guututti dhiiftanii yoo immoo akkasitti isin dide asirratti kilikni gootanii asirratti achi booda istarti kilikni gootanii haala kanaan jechuudha. Ammallee asirratti maaltu jira? Egaa daawwattootaan kiyya aappiin kun aappii baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Hedduu tokko isin fayyada jechuudha. Guyyaan har'allee yoo isin fayyadu dhabe guyyaan isin fayyadu dhufa jechuudha isin galee. Kanaafuu aappii kana bilbila keessan irratti daawunloodii godhadhaatee itti fayyadamaadha jechuudha. Sagaleen bilbila keessanii yoo da'iifa kan ta'u taate aappii kun isiniif sirreessa jechuudha. Akkasuma yoo qoshaashaan garagaraa isiniif seene yoo waan keessan isin jalaa seene isiniif baasa jechuudha. Qoshaashaa hunda jechuudha. Akkasuma jechuudha keessattuu bishaan jechuudha isin galee. Bishaan yoo akka isaa tahee jawwaala keessan bishaan keessan kan isin harkaa kufe bishaan keessan harkaa lafa ta'e waan nama yaachisu tokko illee hin jiru jechuudha. Aappii kanaan daawunloodii godhatanii yookiin bilbila keessan irraa qabaatan xawwaalee isiniif qulqulleessa jechuudha. Haala nama isin agarsiisa kana jechuudha. Hunda isiniif baasa jechuudha. Waan tokko osoo keessatti hin dhiifne isiniif qulqulleessa jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa damu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinadha waan hordoftaniif galatooma.